ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana keenya faaraa taatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo yeroodhaan asirratti darbus nu wajjin hordofaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa asumarraan gara viidiyoo sin fide yoon sin dabarse yeroo darbe kutaa tokkoffaa mudannoo koo peeruti keessatti osoo hojjetiin nagalchee jalqabasaa sinii hojjedheera. Kutaa lammaffaa yookaan kutaa xumuramu asumarraanan sinii xumura jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatitti hordofaa keessattuu namoonni mana badaa jirtanii mana baay'ee sin dhibu jiraattanii gaafa sii galli carraa kanas argachuu hin dandeenyu jettanii yaaddaniif barumsa guddaa ta'a jedhee tanan viidiyoo kana hojjechuu yaade jechuudha. Egaa asumarraan gara mudannoo kiyyaa isintti yoon dabarse jechuudha. Ani peerutiitti baatii waggaa tokko malee hojjenne jechuudha. Waggaa tokko qofa hojjedhe. Aga waggaa tokko kana keessatti garuu jalqaba irratti aga baatii 6 ilaalchi isaan qaban gaarii ture. Akkuma viidiyoo keessatti argitan jechuudha. Ilaalchi isaanii yoo isin jedhu mana san keessatti yaani haga nama tokko jechuudha. Garuu nyaanni hin jiru. Yeroo baay'ee nyaata ganama qursii nyaadhe. Ishumaan buleen ganamas qursuma nyaadha malee nyaanni hin jiru ture. Balbalallee natti qollofanii deemu turanii. Yaani mana san keessatti osoo wanti fee uumamillee murteen kiyya du'uu malee namni na baasu hin jiru jechuudha. Inna oduma kanaan jirru baatii 6 gaafan darbu garuu mallattoo hin taane mana san keessatti argu eegalee yoon siniin jedhu kan mana san keessa jiru ilmi madaami tokko waggaa 16 jiru garuu baay'ee guddaadha. Namichi jira. Mucaan tokkos immoo kan abbaan rufatti uummate inni jiranii dhufa ture. Inna kanaaf madaamin immoo ganama biroo baati. Yeroo ganama biroo baatu san deebitee ishiin immoo duubatti saftee dhufti guyyaa fa'aa dhufti jechuudha. Daftee hin galtu hojii qabdi jechuudha. Suuqii ministirii qabdi achi keessa oolti jechuudha. Yeroo kana namichi immoo dafeetoo hin ba'u ni tura jechuudha. Amma dhufee gajji ajaa kana dafee siruma ba'uu dhiise jechuudha. Inna gizeenni ka'u hin beektu peerutii keessatti gizee namni tokko irraa ka'e nuskufeedha kan daffu nuskufee sanan daffisaa fi kenna jechuudha. Yeroo inni ka'e nuskufee san dhugee deema. Guyyaa tokko maal na godhee dhugaa dubbachuun ni ulfaata. Namni waan tokko waan maaliif wanta mana sana akkan jibbu ta'ee akkan galu ta'e ijoolleen akkanatti rakkoon akkana sinirra ga'ee boo osoo hin taane rakkoo san keessa karaalee ittiin baatan malachuun dirqama sin barbaachisa. Barumsa siniif ta'a jedhee tananii innaa guyyaa tokko maal na godhe seetanii naannoo sa'aatii 3 yookaan 9tti dafeen kaane ani immoo hojii kiyyaan itti fufa jechuudha. Nan hojjedha. Osuma hojjechaa jiru namichi kun ka'ee dhufe. Yeroo dhufu uffata peerutii keessatti baay'inaan xaaxaan qabanii qumxaa minaamina kan uffatu aduu san siruma qumxaa keechaayyuu uffata jalaa uffatee dhufe jechuudha. Namichi kun maal yaade jedheetuma nuuf jedhee hojii kiyyatti dhufee nus kofeesaa daffise. Achumaan kaalsiin dhabee kaalsii kutaa kiyyaa soqiitti naafidii naan jedhe. Akkuma nama kamittuu kaalsii isaa fuudhufan deeme jechuudha. Yeroon akkana kaalsicha fuudhee too gizeen kutaadha akkana gadi ba'u na duuba dhufe namichi kun. Yeroo kana masqalii wayita mormarraa qaba. Masqaliin suni kan fannoo gooftaa keenyatti ture. Ergan dhufee waggaa tokko san masqaliin sun narruma jira hin argu turani. Yeroo argan kana maal jedhe masqalii kana qabee ilaale masqaliin kun baay'ee bareeda. Baay'ee natti tola yeroo hundumaa yoo sirriitti ilaalu naan jedhe. Jennaan galatoomi jedhee masqalii kana harkaa bute akkanatti uffata keessa gadi galfadhe jechuudha. Yeroo kana harka na qabe achumaan harka isaa micciiree ani jala hulluqee biraa ba'ee barandaarra deeme jechuudha. Yeroo deemu kana baay'een rifadhe rifaatuun taane rifadhe maaliif jennaan namni tokko harkaan si qabu jechuun ni ulfaata. Shamarran waan taaneef jechuudha. Gizee sammiiraan taane keessas galu jechan taane garuu dubbanne jechuudha. Osumaan kanaan jiru maalan godhe jecha kana ani ciitii godhadhee hin qabanne jechuudha. Maaliif jenna wanti kun boru namiidha. Boru rakkoo narraan ga'a. Boru immoo rakkoo guddaa narraan ga'ee waan hin taane narraan ga'a kan jedhu yaadeen faamilii kootitti hime jechuudha. Waan jiru hunda faamilii kootitti nan hime. Yeroon faamilii kootitti himuu isaanillee gara biyyaa akka deebitu naan jedhanii ijoolleen echummaawwan kiyyaa achi jiru. Isaanittis nan hime. Isaanillee yoo ta'uu baate mana sanii ni galta malee wanti kun sirratti raawwatamuu hin qabu naan jedhanii isaanillee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhu wanti kun yoo kan deebi'u ta'e gara biyyaa si gaggeechina naan jedhanii anis tole jedheetuman kanumaan nan taa'e.
osuma kanaan taa'ee jiru immoo amma immoo maal ta'e ilma jechuudha. Ilmi duraan haadha wajjin gala. Amma immoo maal godhee dafee dhufuu jammare. Ani yaaduma dhufa barumsa hin qabu jecha jedhus na yaada waan ta'eefidha. Adurroota lamatu jira. Yeroon cidaatii fixe adurroota sanii nyaata kennee kaan godheen barandaarra ba'ee kifilii adurree san dhaqee barandaarra baasee adurroota tana wajjin nan taphadha. Adurreen baay'ee nama wajjin taphatti isaa wajjin taphadha jechuudha. Yeroo kana guyyaa tokko ani hojii kiyya fixadhee homtuu mana hin jiru adurroota wajjin taphadha jechuudha. Yeroo man taphadhu achumarraan misaas nyaanni baay'een beela'ee taphadheen qoy waan nyaadhuun soqadhaa yoo minaalbaata waa jiraatedheen gara kushiinaa dhufu ilmi kushiinaa jira jechuudha. Unduumii fidee jira. Unduumii kana bira distii fuudhee unduumii kana hojjechuu barbaada. Achumarraan anaan argee jennaan unduumii hojjechuu ni dandeessaa naan jedhe. Eeyyee beekaan jedhe naaf hojjedhu naan jedhe. Tole jedheen unduumii kanarraa fuudhee hojjedhee jechuudha. Yeroon unduumii kanarraa fuudhee hojjedhee xumureen geecheef. Ergan geecheef ka immoo sifin abbii naaf fidi naan jedhe. Sifin abbii kanas fuudheen geecheef. Xiqqoo tureena yaame bishaan qiciitii naaf fidi naan jedhe. Bishaan qicinaa fidi jennaanan bishaan kanas geecheef. Xiqqoo tureena yaamet kottu nyaata kaasi naan jedhe. Jalaa dhaqeen kaase. Xiqqoo tureena yaamet bishaan kana birciqqoo hin guutini ruubidhaa gad gimmaashaa ol godhinaa fidi naan jedhe. Hindi maali ajajni akkanaa jedheen giraana gabba'ee sammuu kiyya keessa na deemee amma dhaqee tanan bishaan kana geecheef yoo dhufu haalli isatti arge haala hin taane ture. Ani gizee santi rifaatuudhaan balballi banaa ture asuma gadi garagarii fiigee jechuudha. Yeroon gadi garagaree fiiguu kana inni sirrifaate ta'een beeku bakka achi ergan taragagga'ee inni saga taragagga'ee na duuba dhufee maal laan jedhe anuu waanan ta'een beeku anuu waan na mudateen beeku dhiifama naa godhi maatiin koo yoo dhufan adaraatti naan himini na ajjeesu naan jedhe. Kan ajjeesan ana osoo hin taane si osoo hin taane ana. Osoon amma haadha keetitti akkana jedhee hime sirra gorti malee narraan gortuun jedheen na beektaan jedheen na beektamoo sin beekan jedheen anas carraa hojiititu mana keessaniin na ga'e ani deebi'esinis mana keessanitti ani shaqqaalinnatiin gale malee likiskisinnati shaarmuxinnatiin gallin jedheen biyyaa baanee yoo dhufne nuti shaarmuxinnatii miti. Kanaafu daarii kee ni beektaa daarii kee beektee ni jiraatta. Anis daarii koo beekee nan jiraadha. Lammata waan akkanaa kana sirratti argitaanan haadhaaf abbaa keettasi hima. Kana bichaa miti viidiyoon si waraaban jedheen. Yeroo kana mucaan kun baay'ee rifatee akka waan inni jedhee bakka jedhee na kadhate kaakaa bakka oonitti hime rakkoo cimaatu uumamaa waan ta'eef kana jechatti naan jedha daka bu'ee jechuudha ani jechuudha lim jedheen daka bu'ee baannaneetoo jechuudha. Inna ani gizuma san bilbileen ani ijoollee chummaa waan kiyyaatti nan hime yeroo kana mana sanitti taa'ee boqonnaa argachuu nan dadhabee of amanuu nan dadhabee sodaan na keessatti uumamuu jammare jechuudha. Har'a doo waan tokko na godhanii ani shamaraa. Jarri kun osoo na tuqanii ani shamaraadha. Kanaafuu dirqaman karaa mana kanaan ittiin ba'uun barbaaddadha jedhee osoo of hin tussiisin natsaa akkan biyyaa ba'etti jechuudha. Maalan godhee gaafa waggaa tokko xumuru gizeen akkuma waggaa kiyya xumuree maalan jedhan mindaanaa dabalaan jedhan saraatanyoonni kaa hin beektu yoo jarri gaarii ta'e malee waggaatti abbaan fedhe mindaa siif hin dabalu jechuudha. Ani immoo akka kun hin taane duman beeku mindaanaa dabalaa jedheen. Yeroo mindaanaa dabalaa jedhu haatiif abbaan gubatanii boba'anii ol ba'anii gaddeebi'anii akkamitti waggaa tokko keessatti mindaanaa dabali jetti waggaa lamatti mindaan kan dabalamu yoo jedhan akka wayii ta'anii lolanii mucayyoo na fiddee isheetti dawwalanii ishiitti simanii ishii fi ani immoo mistira ni beekna waan ta'eef ni kolfina jechuudha. Maaliif ani galuun barbaada waan ta'eef karaan ittiin galuun barbaada. Tokko wantoonni mana san keessatti argu wanta fokkotaa waan ta'eef akkasumas hojiinis waan na miidhes nyaannis waan kan hin jirreef kana dabalatee ani galuun barbaada jechuudha. Isaan yeroo lolan nutiin kolfinaa jechuudha. Amma osuma kanaan jiru waan godhan dhabanii amma achi manna yaamanii meeqa sii dabala isaan akka isaan $10 naa dabaluu barbaadu. 200 naa kaffalu turanii $10 qofa naa dabaluu barbaadu jechuudha. Yeroo kanaan ani maalan jedheen $300 naa kaffaltu 300 naan kaffallan taanan gara biyyaan na geggeessitu jedhee tanan gigir jedhee dide jechuudha. Yeroo kana waan godhan dhabanii gubatanii sin galchinu naan jedhan ani sin hojjedhu jedheen hin hojjedhu achi waan na godhan dhabanii
guyyaa tokko akka carraa wanni bool'oon kushiinaa hin guute bishaan ol nama kushiinaa mul'uun bishaan bichaadha. Namittiin achartii asartii ani maalan godha gizee kana kutaa kiyya dirgim jedhee rafee tanan qaawwalaan ishii ilaalaa jechuudha. Manni kutaan kiyyaa fi kushiinaan ol bira qaawwalaan ishii ilaalaa hin gubattii dhuftee na laaltachi deebiti hin hojjedhu hin jedhee wanni fe'aa galu waan godhan dhabanii gizee kana mucayyoon jechuma kiyyaatis lakki bakka erga mindaan daballee fi galuu qabdi jettee sirrisii taateetti dubbatte. Yeroo itti dubbattu kana waan godhan dhabanii hin gallanseene ijoolleen haaluma kanaan haala naa bijeechanii maallaqa kiyyaa tiikeetti nan muradhe isaan maallaqa kiyyaallee baasee tiikeettis nan muradhatti fakkaanne anis nan galatti fakkaanne waanan isaan deebi'ee isaan gabbaree isaan kadhadhee isaan bira taa'utti fakkaate biyyoonni arabaa immoo cufaa ture bara 2011 keessa biyyoonni arabaa bakki tokkollee banaa miti Saudiinis banaa miti wanti hundi banaa miti ani yoo carraan koo biyya arabaa jiraate nan deema carraan koo hin jiraanne taane biyya koottan hojjedhee of jijjiirra kan jedhuun galee yeroo kana tikeetti $880 naa murame yeroo tikeettiin kun naa muramu kana gaafa tikeettiin muradhee bararaan kiyyaa torbee tokkoon booda jedhan mana kana sin wajjin hin taa'uun jedheen ijoolleechummaa waan kiyyaa bira nageecha ani mana kana sin wajjin hin taa'uun jedheen biraa deeme ijoolleechummaa waan kiyya bira nan dhaqee isaan bira nan taa'ee meeshuma kiyyallee fudhanne ofii isaanitti meeshaa isaa kiyya naa fidanii ergasi tikeettiin kun kaa gubatu birri tikeetti itti murattillee sii kennina $300 illee sii kaffalla kanaafuu nu biratti qaxxalii taa'inaan jedhan ani immoo carraa kana argadheen mana isaanii taa'aare abadanan jedheeni nan gale jechuudha. Galee tanan waa hedduu biyya kiyya keessatti fooyyeffadhee haala koo mijeeffadhee kinoo carraa argadhee kinoo har'ammoo ixifii dachaa san kan isaan naa kaffalan sanoo achitti birriin $1 naaf hin kennan ture. Birrii isaaniitiin naa kennu maallaqa kiyyaanan jijjiirsifadha ture. Odoon har'a peeruutii jiraadhe rakkoo akkamii keessan jira. Osoon kaleecha gowwomee mana san taa'e rakkoo akkamii keessan jira. Osoon icciitiiwwan mana san keessatti ta'u dhosseetoo jiraadhe rakkoo akkamii keessan jira. Viidiyoo kana warroonni isin hojjedhe garuu waan akkana miidiyaa irratti maa dubbatte warroonni naan jettanis hin dhabamtan akka miidiyaa ta'es nan beeka barumsa akkasinii ta'u wanta tokko gola madaamii keessatti rakkoo wayii jira taanan rakkoo san ni dhossita taanan rakkoo san akka icciitiitti ni qabatta taanan boruu kee akka barbaadde si gooti jechuudha arabdoonni akka barbaadde si ashkarakkarti jechuudha isaan mallattooleen taane mana san keessatti arginaan ofirraa dubbattee ofirraa addaguu ni dandeecha ofirraa dubbattee ofirraa dhorkuu ni dandeecha yoo ati isaan gizee bifa tokko sitti dhufan yoo ati fuula kee ifteetootti deemte isaan sitti taphatu akka barbaadanitti ijoollee baay'een hanarra waan hin taane taatanii biyya keessanitti galtan jechuudha wanti tokko mallattoo guyyaa takkittii mallattoo takka isaan irratti argitan taanaan icciitii jettanii qabachuun sinirra hin jiru gaafuma san wantoota mana san keessa jiru san ifa baaftanii dubbachuudha jechuudha. Teknooloojiin babal'atee jira gizee amma yeroo rakkoon tokko kasi mudachuuf ta'u yoo jiraate dhossaati kaameraa keechan banaa kaameraan ofii isaatii isaa waraabaa jechuudha dhugaa sinin jedha jireenya biyyaa baane nama ta'u biyyaa baane iyyummaa biyyaa nu baase malee dhiira dhabneetii miti jechuudha baqumna gar yoo dubbanne kanaafi shimbirruu kan biyya ofiitii waccettula akkuma jedhan wanti hundi jireenyi isaa ta'u duuti isaa ta'u kan biyya keessanii malee kan biyya namaa hin tolu viidiyoon har'a hojjedhe baay'isee jira turtii na wajjin gootaniif galatoomaa jecha viidiyoo kanarra namoonni hedduun barumsa ni argattu jedhee yaada viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba mudannoon kiyya peeruutis kanuma sabuma kanaafan ani jibbee keessaa galee sinin jechuu jaaladha turtiin wajjin gootaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii siniif haa ta'u baay baay.